Gara artiitiinis beekamtii eenyumaaf hin kennin rabbiin kiyya naa kenna. Eenyumaaf beekamtii eenyuuf hin kennin rabbiin naa kenna. Sagalee saniinis qabsoo keessan gurguddaadhaan godhe. Amma isinii rabbiitiin wayyaan illee isinirraa diiguuti. Jireenya isaa keessatti maanoowwan gurguddoo hangana hin jedhamne laaqataa kan ture Kadiir Martuu ammas maanoo guddaa tuqee jira. Maanoon amma tuqe kun tarii saba Oromoo keessatti onnee saba Oromoo keessaa isa baasuu danda'a ta'a. Haa ta'u malee Kadiir Martuu torbaanota dabre lamaan kana keessatti nabiyyiin kennaas Muhammad tuqamuun sallallahu alaihi wasallam arrabsamuu irratti haasaa hedduu onnee namaa tuqu gochuudhaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessatti warroota muslima ta'an biratti hedduu ajaa'ibsiifatamee fi jaallatamee irra hedduun namoota miidiyaa irratti akka gaariitti faarsaa turan. Faaruun namatti guddachuun ilma namaa kana gara maraatumaatti yookaan gara hin taanetti nama oofa. Hedduu nama faarsuun rakkoo hin taane keessa nama buusa. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa kan onneerraa burqe isinaa dhaqqabuun isiniin jedha. An mootii miidiyaadha. Mootii miidiyaadhaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni duraan maatii keenya taatan like share gochuudhaan nu faana tura. Guyyaa har'aa Kadiir Martuu irraa wanta ajaa'ibaa wanta inni dubbate isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Kadiir Martuu gaa amma dura qabsoo Oromoo keessatti ga'ee guddaa taphataa ture. Wallee isaa ajaa'ibsiisoo sagalee isaa miidhagaa fi bareedaa kanaan onnee ilmaan Oromoo keessa lixuudhaan ummanni Oromoodhaa akka qabsootti wixxifatee ka'u walaloo fi wallee isaatiin ilmaan Oromoo kakaasaa ture. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kana Kadiir Martuu homa dalage san irratti dhaabbachuudhaan ilmaan Oromoo irratti wanta hin taane qabsoo Oromoo kana gara dhuunfaa isaatti deeffachuudhaan dubbii fokkisaa fi dubbii hedduu garaa nama nyaatu dubbatee jira. Kadiir Martuu ammarraa eegalee wallee dhiisee jira jechuudhaan eegala. Wallee dhiisuun isaa rakkoo tokkollee uummata Oromootiif hin qabu. Walleen abbaa fedhetu wallisa fedhiidhaan yoo jaalate wallisa yoo hin jaallanne ni dhiisa. Namni dirqamaan Kadiir Martuu nu wallisi jedhee dirqamaan gara walleetti isa oofe hin jiru. Dirqamaan dhaabis namni isaan jechuu hin danda'u. Haa ta'uyyuu malee irra hedduun wallistoota Oromoodhaa wallee yeroo wallisan waa lamaaf wallisu. Inni duraa qabsoon Oromoodhaa dhugamatti onnee isaanii seenee sirrii isaanii seenee saba Oromoo kana qabsoodatti kakaasuudhaaf wallee garagaraa wallisu. Wallistoonni tokko ammoo biizinasa mataa isaanii hojjechuudhaaf wallee wallisu. Warroota biizinasa mataa isaanii hojjechuudhaaf wallisan keessaa muraasa wallistoota maqaa dhahi osoo naan jedhanii Kadiir Martuu isa tokko. Kadiir Martuu biyya keessa taa'ee walleewwan garagaraa hedduu miidhagoo fi hedduu namatti tolan kan qabsoodhaan wal qabatan wallisaa ture. Haa wallisuuyyuu malee qabsoo keessatti erga ga'ee guddaa taphatee ummanni Oromoos akkasumatti isa cinaa dhaabbatee isa qarqaaraa turee jira. Ammas qarqaaraatuma jira. Kadiir Martuu yeroo biyya keessa jirutti tooftaa garagaraa uumuudhaan na kolaasanii jiranii na tumanii jiranii achiin bahee asiin bu'e jechuudhaan ilmaan Oromoo addunyaarra jiran irraa mallaqa sassaabatuu isaa hedduun keessan ni yaadattu. Haa ta'u malee yeroo sanitti namni ilmaan Oromoo bakka hunda jirru haa ta'u Kadiir Martuu qabsaadha. Sabaaf qabsoo kana keessatti ga'ee hedduu taphatee jira jechuudhaan yeroo namoonni tokko shira inni dalagaa jiru kana irratti ifa baasuudhaan gara ummataatti dhiyeessan namoota duula isarratti godhan irraa dhaabbadhaa jechuudhaan akka duulli Kadiir Martuu irratti hin godhamne dhaabbannee iyyinee irraa mormaa turre. Kana booda Kadiir Martuu qabsaa'ota Oromoo wallistoota ciccimoo Oromoon qaban wajjin gara biyya Ameerikaatti akka dhufuuf ilmaan Oromoo Ameerikaa jiran waliigalanii tokkummaadhaan ka'uudhaan ekspoonsara irraa ta'anii gara Ameerikaatti itti fidan. Kadiir Martuu galata Oromoon isaaf godhan san hunda dagatee ani wallisaa cimaadha. Ciminna kiyyaan addunyaa tanarra deeme jechuudhaan galata Oromoon isaaf hojjete san hunda bishaan obaasee jira. Kanaaf ragaan Kadiir Martuu dubbate viidiyoo isaa dhageeffadhaatii walitti deebina. Gara artii afaan Oromootis beekamtii gurguddoo eenyumti nu argate hin beeyi. Isteeja madaraka abbaan fedhe irra dhaabbate hin beeyi. Irra rabbiin dhaabee jira. Sadarkaa addunyaatti biyyoota Arabaa irrattis afaan hedduudhaan biyyoota Somaalee irrattis biyyoota Afrikaa garagaraa irrattis biyyoota Faranjii gurguddaa irrattis biyyoota Awurooppaa gurguddaa irrattis. Namatu nama faarsa malee
abbaan deebi'ee ulfaarsuun abbarraa hin bareedu ture. Kadiir Martuu akka malee daran dabarsee likkiin alatti haalaan alatti uffaarsaa jira. Qabsoo Oromoo anatu gadi dhaabe. Qabsoo Oromoo anatu galmaan gahe. Qabsoo Oromoo anatu finiinse jechuudhaan Kadiir Martuu faaruu isaan hin malle ofirra dabarsee ofiif kennaa jira. Kadiir Martuu wallee dhaabuun rakkoo tokkollee hin qabu. Wanti beekamuu qabu artiistoonni Oromoo gaafa biyya keessa jiran qabsoo isaanii iccichanii bifa addaatiin walaloo fi walleedhaan qabsoo isaanii finiinsan. Garuu gaafa carraa biyya alaa argatanii biyyarraa bayan wallee ni dhiisu. Kana jechuun biizinasaaf gaafa biyya keessa jiranis biizinasaaf wallee wallisu malee qabsoo Oromoo finiinsuu duwwaa fi miti. Kana yeroo jedhu wallistoota Oromoo hunda gatii irraa mulquu barbaadeetii miti. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kadiir Martuu wallee dhiisuun rakkoo tokkollee miti. Daawwitee Mokonnin erga biyyaa bahee wallee dhiise. Mahadii Jaaboon erga biyyaa bahee wallee dhiise. Mahadii Sheekaa erga biyyaa bahee wallee dhiise. Qamar Yuusuf erga biyyaa bahee wallee dhiise. Umar Usleeman urga biyyaa bahee wallee dhiise. Abdii Ibrahim erga biyyaa bahee wallee dhiise. Abdii Fadis erga biyyaa bahee wallee dhiise. Taazuu Shurrubbee erga biyyaa bahee wallee dhiise. Shukrii Jamaal erga biyyaa bahee wallee dhiise. Adnaan Muhammad erga biyyaa bahee dhiise. Isa qofaa miti. Wallistoonni Oromoo kan laakkaanii hin xumurre erga biyyaa bahanii wallee dhiisanii jiru. Kana jechuun maa inni? Gaafa biyya keessa jiran lafa qoturra, lafa aramurra, jimaa gurgurra, jimaa jala olii gadi fiigurra wallee wallisne kaaseetta baafnee gurgurachuun nuuf biizinasa jedhaniiti wallee dalagan malee qabsoo Oromootiif jecha duwwaa miti. Haa ta'u malee as keessatti ga'ee gurguddoo taphatanii jiran warroonni akka Alii Birraa yoom uffaarsan warroonni takka jedhanii qabsoo Oromoo irratti walaloodhaan walleedhaan ilmaan Oromootiif lubbuu isaanii dabarsan warroonni Oromoof jecha kola'an akka amma Kadiir Martuu uf dhaadu kanatti yoom uf dhaadan warroonni akka Nuuhoo Goobanaa yoom uf dhaadan. Wallistoonni Oromoo warreen amma biyya keessatti kufanii hafan warroonni akka Halloo Daawwee yoom uf dhaadan. Warroota kanniintu silaaf dhaaduu qaba. Kadiir Martuu maqaa Oromootiin Oromoon waliigaltee biyyarraa fiddee biyya Ameerikaa isa buuste anatuu dandeettii kiyyaan biyyoota Awurooppaa bebeekamoo fi biyyoota Ameerikaa ciccimoo irratti deemee dandeettii kiyyaan wallise jedhee uffaarsu kana Oromoon sinfinne akkamitti galata Oromoo dagattee kana hunda of guddifta. Gaafa Ameerikaa dhufte wallisuudhaaf Ameerikaa irraa kaatee Ingilaandi dhufte. Jawaar Muhammaddu Ameerikaa irraa Ingilaandi nageesse Jawaartu hireeti yaballeesse jettee baatii lamaaf baatii sadii live irratti baatee Jawaar Muhammaditti duulaa turte. Kana bira dabartee viidiyoo gabaabduu takkas ammas waa'ee Jawaar kan inni dubbate jidduun isinii buusa. Ammas hanga xumuraatti nafaana tura. Yeroo tokko namoonni tokko yeroo namni waa xiinxallee dubbatu gara gosummaatti gara gandummaatti hin deebisina. Viidiyoo Kadiir Martuu dhageeffadha. Qabsoon san irraa kaasee gootoowwan gurguddaa akka Jawaar fa'aa hedduu leencawwan gurguddaa isiniif oomisheeti jira. Isin hundi dammeessanii jirtu jechuudha. Galata Rabbiiti. Isinii Rabbiitiin. Kan hedduun ajaa'ibe qabsoo kiyyaan Jawaar Muhammadii fi namoonni Jawaar Muhammad fakkaatan hayyoonni goggootonni ciccimoon dhufan wanni Kadiir Martuu jedhu hedduun ajaa'ibe. Kadiir Martuu kadhalate kaleessa Kadiir Martuu dhufuun keetu kaleessa Jawaar Muhammad fa'aan uf likkuun kee likkii Jawaar fa'aan warroonni akka Waaqoo Guutuu warra akka Jeneraal Taaddasa Birruu warroonni akka Acaaluu Hundeessaa warri lubbuu fi uummata Oromoo kanaaf dhaban akkanatti akka Kadiir Martuu boonee onnee ofii dhaatee anatu qabsoo Oromoo tana gadi dhaabe anatu qabsaa'otu hedduu uume jedhee hin dubbanne waan hedduu nama ajaa'ibsiisu keessa. Kadiir Martuu nama Arsitti duulaa ture nama ijoollee Baaleetitti duulaa ture nama ijoollee Jimmaatitti duulaa ture miidiyaa kanarratti bahee tokkoon ijoollee Arsii takkaan shamarran Arsii shamarran Baalee shamarran Jimmaa nama arrabsaa turetu har'a qabsoo Oromoo anatu gadi dhaabe. Anatu isin barsiise yeroo jettu hedduu namatti nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf. Walaloo wallee wallisuun sagalee qabaachuun goota naman gootu. Miidiyaarra bahanii akkuma fedhanii lallabuun goota naman gootu. Hayyuu naman gootu. Hayyummaa kee ammoo beena Kadiir. Hayyummaa kee beena. Kana hunda bira tartee qabsoo gootawwan meeqa irratti dhuman. Qabsoo ilmaan Oromoo meeqa dhiiga irratti dhangalaasan. Anatu sadarkaa kanaan ga'e amma booda harka keessaa fudhannee jirra. Isin oofadhaa isin barsiifne
sadarkaa kanaan isin goone akkas isinii goone namni ammoo an akkana isiniif ta'e hin jedhu Hacaaluu Hundeessaa an akkana isiniif ta'e hin jenne ani qaalii ummata Oromootiif jiraadhee ummata Oromootiif du'a jedhe malee ummanni Oromoo akkas naa gochuu qaba an akkas isiniif ta'e hin jenne Jawaar Muhammad an akkas isiniif ta'e hin jenne isin keessatti du'a lubbuun kiyya isin keessatti haa duutu jedheeti bahe malee akka ati amma onnee dhaattee ooftu kanaa miti gaafa biyya Ameerikaatii fi biyya Awurooppaatii amma keessa onnee dhaattee akka deemtu kana kaan gammaatu waraqaan arganne kana kasifiddu ummata Oromooti sii galee kan ofirratti dagachuu hin qabdu sadarkaa kanaan kasi ga'e ummata Oromooti Suudaanii fi eessa dhayite ati Suudaanii fi biyya Somaalee keessa sirbite achi dura Awurooppaa Ameerikaa dhayitee sirbitee beeyta biyya Arabaa takkatti dhayitee hin beeytu yeroo takka Dubaay dhayite deebite simple as that kanaan ala biyyoota addunyaa kaatirra deemtee sirbite maqaa Oromootiin biyyoota addunyaa tanarra dhufte kana dagachuun sirra hin jiraatu Kadiir Martuu yaa maraataa kiyya yaa maraataa kiyya kana dagachuun qabdu waan gootee jirta Oromoof waa gootee jirta garuu hanga ati sadarkaa quxurii dhibbatti uf galchitee uf tuultee ufanna gootan amantii islaamaatiif deebi'a amantii islaamaatiif yoo ta'e duraanis biizinasa dalagataa jirta wallee afaan Oromootiin baaste walleen kee gurgurame ittiin qamaate ittiin shiishaa kee harkifte fixattee jirta sun sii ta'uu dinnaan ammoo nashiidaa baastee jirta nashiidaa amantii islaamaa irratti nashiidaa baastee jirta biizinasa sanis gurgurattee jirta amma gaa onnee sabaa seenee onnee sabaa keessaa akkamitti bayaaf wixxifattee jirta gaafa Arsii irratti duula goote gaafa Baalee irratti duula goote gaafa Jimma irratti duula goote gaafa san onnee sabaa keessaa baate ati by the way amma akkanuma miidiyaa irraa waccee miidiyaa irraa xiixxa malee onnee sabaa keessa kana hunda hin jirtu qabsooytee jirta qabsooytee jirta garuu ati hedduu tortortee jirta yaa Kadiir Martuudha haasoyni kee hedduu bushaayee jira beeyta haasoyni kee badee jira daangaa dabree jira kanaaf abbatu daangaa ofitti godha daangaa biran kutin Jawaar Muhammad sihii miti kabarsiise Jawaar Muhammad addunyatu beeka addunyatu si Oromoo malee eenyu si beeka Kadiir Martuu Oromoon hundi sin beetu sanuu walleeteetiin si beeyna haasaa bareedaa haasaa miidhagaa tokko naasoytu si galee Kadiir Martuu qabbanaa'e akka likkimatti wanna jedhi biran dabrin qabsaa'ota hedduutu Oromoo kanaaf lafeen isaanii itti cabee dhiigni isaanii itti dhangala'ee sadarkaa kana ga'e sihii miti qabsoo Oromoo sadarkaa kanaan ga'e maqaa takkaan ebalu jenne warri akka Sheeman Mararshaad Abdulleetu akka kee kanatti qoma dhayatanii Oromoodhaaf kana goone jedhanii bayanii hin dubbanne warri Ismaayoo Muusaadhaa bayee hin dubbanne yaa sheek warri eebbisa addunyaadhaa bayee akkanatti hin dubbanne isaan du'anis isaan qabrii seenanis warri eebbisa addunyaa warri Ismaayoo Muusaadhaa hin dubbanne falmataa roorroo bayee hin dubbanne si galee Umaru Suleeman hin dubbanne warri lafeen isaanii itti cabe warri hanga ammaatitti qaamni isaanii deebi'uu dadhabe qabsoo Oromoo kanarratti warri akka Jeneraal Taaddasa Birruu sanyiin isaanii hin dubbanne warri Waaqoo Guutuu warri Jeneraal Aliyyi Cirrii hin dubbanne ati akkamitti dubbachuu dandeette ati eenyu taateeti eenyu ol qabsoo Oromoo kana keessatti miidhamteeti ati gaafa durriyyeedha ati durriyyeen akkuma feete haasoyti haasayi garuu daangaa hin dabrin Kadiir Martuu daangaa dabaruu jirta daangaa hin dabrin yeroo tokko dubbiin aarii yeroo namatti taatu nama kolfisiifti jaaladheetii mika koflu jiru aariitu na kofalchiisa egaa dhiifama akkuma argina haasa'u jira sagaleen kiyya hundi badee jira waa'ee isaa irra wannochuudhaaf amantii muslimaa akka feetetti wanta feete jechuu dandeetta nu sinfalminu qabsoo Oromoo harka keetitti hindeeffatini Kadiir Martuudha qabsoon Oromoo ka Oromoo miliyoona 50 malee keetii miti Oromoo miliyoona 50tu itti cabee sadarkaa kanaan gaa jira malee sihii miti kanuman siin jechuu fedha warroonni viidiyoo kana dhageettan sheer godhaatii Kadiir Martuu biraan gaya Kadiir Martuu biraan gayaadha wanta nafaana turtaniif hedduu galatooma an mootii miidiyaadha yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina wanta hedduu dhugaa dubbachuudhaaf haasonni hundi na harkaa badeera wanti inni haasa'uu fi akkaataan inni godhatu haasaa nama harkaa balleessa sensitive wannan nama godha beetu kanaaf horaa bula jabaadha yeroo biraa viidiyoo biraati walitti deebina viidiyoo kana share godha Kadiir Martuu biraan gaya kanumaan jedha bye bye